kabajamtoota daawwattoota kiyya kun mana damenaati. Yeroo hunda waan isin fayyada, waan biyya gargaara. Keessattuu wanni irra haasoo waan isin hundinuu mataa irraa isin garagalchu jiru. Maal irra haasoo itti waan jettan digital marketing yookaan social media marketing waan jaan irraa hinaasawa. Qophatti ammaas as baasee beeyte nama hunda wanni mataa garagalchu jiru TikTokidha. TikTok irraa hinaasawuu qaba. Follower meeqa qabda? Qarshii meeqa harkachuu jirta? Xiisha kee harka kaayif laali. Yoo maallaqa xiishaan qaban akkaawuntii teetii irraa meeqa qabda? Mee dhaabbadhaaf gaafadha. Namni TikTokii qabaatee maallaqa hin qabne hundi rakkoo keessa jirta. Akkamitti yoo hojjettan taate hanga dhumaatti dhaga'a. Dhumarratti isin hundaafuu qabxii dhugaa maallaqa irraa harkattanii isin hima. Mana keenya kijibni hin jiru, namaan fajaajaysuun hin jirtu, hakara wanni jaan hin jirtu. Damiinni wahuma beekuu fi dhugaa ta'ii fi keessa dabree isinitti himu jira. Akkaawuntii tiyya isinitti hin garsiisu waa wayya qabdi. Tanaafuu isin hundinuu mee TikTokii keenya irraa akkamiin maallaqa harkan, digital marketing irraa akkamiin nama harkan. Nama meeqa isin jira nama 200, nama 2,000, nama 200 qarshii meeqa harkachuu jirtu. Moo teessee saree fi harree wal ciniintu namaa dabarsuu jirtu. Moo salfii kaateeti sirbarra keessee gadhiisuu jirtu. Hagayoom maallaqa kee fixxa. Hagayoom humnatee fixxa. Hagayoom hirriiba dhabdee caluma jettee nama dalagatu laalaa bulta. Arrarraa eegaltanii namni poodkaastii keenya kana haa ta'u TikTokii kiyya jala jiru hundinuu maallaqa harkachuudhaaf bilbila keessan as jala kaayyachuu qoftiin gahaadha. Akkamitti maallaqa harkachuu akka dandeessan. Jireenya ilma namaa keessan namni tokko yoo jijjiiramuu barbaadu taate dura waan dalaguu barbaadu sana adda haa baafatu. Irra hedduun keessan gaafii tana na gaafatta. Sooshaal miidiyaa irraa qarshii harkachuu hin dandeenye Facebook irraa, Telegram irraa, WhatsApp irraa, TikTok irraa jetta. Ammaan tana garuu dhaabbata guddaa nu wajji dalagu Trushop waan jiruuf namoonni asirraa follower lama qabduus ni dandeessa. Dhagee takka lamaan siin jedhe 200 yookaan 200 siin hin jenne nam lama qabaattus kottu mana dameena. Akkatti social media irraa maallaqa buufatte maallaqa san doolaara yookaan yuuroodhaan harkatte. Sun tadamiinni eegalee odoon ta'in addunyaa guutuutu irraa bu'aa harkachuu jira. Koottaanuu wajji namni waan beeku walii dabarsinaan jireenya jijjiiruu ni danda'a. Namni lafa tanarra nama gargaaruu hin dandeenye Rabbi uume hin jiru. Ka beekumsa qabu beekumsaan, ka dandeettii qabu dandeettiidhaan. Nuti amma dandeettii Rabbi nuu kenne maali waan tana Rabbi nu barsiisee jira. Tanaafuu isin hundumee koottaati mana dameena koottaadhaati maallaqanii harkan namoo hin harkan nu jettanii dhugaa challenge nu godha arra eegalaati jechuudha. Ilmi namaa hundi waa tan adda baafachuu qaba. Haganaan qaba namni naa kafalu hin jiru siitu dalagata. Maal irratti xiyyeeffatta guyyaa kee yoo qoflaa ooluu fi taphachaa ooluun dabarsuu barbaadde ahlan wa sahlan siifi mirga keeti. Garuu lakkii tana caalaan hojjechuu barbaadaa bu'aa harkachuu hin dandeenye if jijjiiruu hin dandeenye kutaa 12 fixxee qabxiin naan dhufne jettee mataa fi wareerse jireenyi kee achitti hin dhaabbatu. Yuunivarsiitii eebbifamee hojiin harkannee maallaqa gahan harkanneettee mataa if garangalchi. Yookaan eebbifameetiin hojii xixiqqoorra jira maallaqni nan geenyeettee mataa if garangalchi. Hoottu fallini jira nu qofaa miti nuti immoo akka isinii galutti afaan Oromootiin, afaan keenyaan, afaan saba keenyaatiin namoota barana dhagayaa namoota 100,000 lakkaawamu hojiitti galchuu barbaanne. Isinis warra dura galmaawee dhufee hojii harkatu keessaa ta'a. Yoo akkas ta'uu barbaaddan taate kotta mana dameena join godhaa. Namoota dhaamsi kun akka bira ga'u barbaaddan hundaa dabarsaa. Nuti wanni isinirraa barbaannu lakkoofsa bilbilaa keessan as jala nuu kaayaa isinillee nuu bilbiluu baattan nuutu isinii bilbilee hojii isinii kannaati. Namni hojii barbaadu hundinuu yeroo isaa odoon ajjeesne mana dameenaa koottaa. Dhugaa ta'uu ammas yeroo gabaabduu keessatti obboleeyyan keenya xixiqqoo ijoollee tiyya tanaa gadi tanuu bira dalaydee maallaqa harkachuu jirtu viidiyoodhaan isinii finna teestimoonii isaanii jechuudha. Tanaafuu arrabooda an hojiin qabu TikTok irra ta'aatiin oola. Dalagaan qabu yuunivarsiitiin eebbifame qabxiin naan dhufin sababa kana dhaga'uun barbaadne yoo if jijjiiruu barbaadde kootti lakkoofsa bilbilaas jala kaa'i. Sanii ala TikTokii ibsaa dameena joo kanama 900 ol dhaqi follow godhi achi jala dhaamsan kaa'i. YouTube ibsaa dameena jala dhaqiiti dhaamsa kee achiin kaa'i. Telegram ibsaa dameena jala dhaqiiti dhaamsa kee bilbila kee achiin kaa'i. Hara barbaaddeen koottu feetu baadiyyaa jiraadhu, feetu magaalaa jiraadhu, feetu biyya keessa jiraadhu, feetu biyya alaa jiraadhu nu wajji hojjettee jireenya kee jijjiiruu ni dandeessaa deeroo. Tanaafuu dhaamsa kana namni hundinuu nama jaalattaniif, nama hojii akka harkattan barbaaddaniif dura mataa keetirraa jalqabe. Achi boodoo namoota jaalattuuf, namoota 10 15 20 erga. Isin hundinuu koottaa ammaas oomishni qilleensarraa kun kadhuma hin qabne, iristii dhuma hin qabne, sii dalaguu dadhabee biraa gaa
jiruun rabbii dhuftee biraa duuta malee qilleensa kanarra dalagaan guutuudha. Akka itti dalagannu wallaal. Nuti ammoo ifii beeyne ifii bu'aarraa harkachuu jirra. Isinis kottaa nu wajji bu'aa harkadha. Dhaamsi kiyya kaarraan tanaa kana. Isiniin kabajaa, isiniin jaaladhaa, umrii naa dheeradhaa, namni yaada qabdan as jala kaaya. Namoonni hundinuu akkuma reefu siin jee TikTok ibsaa Damiinaa jala seeniiti follow godhi. Bilbila kee achi jala kaaya. Telegram ibsaa Damiinaa jala seeniiti bilbila kee achi jala kaaya. Nuusii bilbila jennee dhage. YouTube ibsaa Damiinaa jala kaaya bilbila kee achi jala kaaya. Fixanne tabiraa takka illee hin qabu. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu nageenyaa jiraadha.